Damee dhufama. Aboo caka Leeniin dhufa. Rakkoo qabu jedhee iyyuu waliin fakkeenyaaf inni dubbateera. Waan akka rakkoo kun dhufa jedheen hin dhufaa jedhee barjeeka. Haa dhufu maafiin kan dhiirri hin jiru kwa. Isa malee dhiirri hin jiruumi. Tikeettiin haa kafalamuufi haadha quruufe. Maa murtaa? Hattuu pileeniitti yaabbistaa? Maali gaariin sadarkaa kanatti namni hin saalfattu haate saniif namni saalfachuu qaba bara. Qabeenya kana ga'u nama saamanii tikeettii naa muri kootu bakka muraafi yoo waan tikeettii murtanii dhabdan nutu irraa cufa ijoolleen. Tikeetti inni ammoo gaafa isaan isa jedhe jecha isaati kun tikeetii yoo naa muran ayyamamaa jedhe isa jedhe malee. Ayyamamaadha. Uummanni keenya baay'ee walii galatti ayyamamaadha. Ati garuu uummata Harargee jalatti da'oo ta'uu hin dandeessu. Nuti uummata Harargee guddaa kabanya har'as ni kabanya. Mallaqa fuutee hin deebista. Rakkina biraa ammoo yakka biraa ka dalayde seerri Itoophiyaa si gaafata. Ittiin bulmaata keeyyata waajjirri poolisii manni murtii Itoophiyaa murtee kasii kennu uummata Itoophiyaati miti. Biyyattiidha. Seera biyyattiiti. Birrii 500 daqiiqaa takka keessatti uummata irraa saamtee namaan ammoo si balleessaa si dhufa koottee akka jechuun baxaam migarnu warrummaan bosona jiruu jecha inni jedhe kanan jedhu sheekaroobe ijoolleen maan silaa qawwee hidhattee deemtu jechuun. Wanniidha. Kabajaadhaan mana jiru warrummaan irraa bosona jiru jaalmarrummaan fa'aa jecha akkasii nama jala. Wanni daaraa haadha se'ee ibidda haadhe anaa waliin dhufe. An akkanuman na laali ammoo. Akkasii isin amma walumaa galatti sheeka dhugaa jiru isinirraa baree jira hawaasni bal'aan. Tokko kana lammaffaa irratti isin ragaa qabatamaa harkaa qabdan ragaa keessan qabadha. Waajjira poolisaa deemtan seeratti himtan seerri Itoophiyaa keessa jiru bulchiinsi poolisii magaalaa Roobee gara aanaa godinarraa federaalatti tartiibaan barraa'ee xalayaan rakkoo akkanaa ka dalagamaa jiru Oromiyaa guutuu keessatti beeka. Rabbiin gaafa nama tokko qabuu deemuu nyaatee waraabessi jedhan mataa gadi nyaatedhaan gaafa nyaatamuu deemuu dhagaa. Waraabessi nyaatee gaafa rabbi qabu matarraa gadi nyaataa jedhan. Mucaan kun amma mallaqa kana qofaa miti haala kanaan birrii 1000 fayyadamuu danda'a. Isaaf kun waan jalqabaatii miti namni sharikaa hin qabne sharikaa koolaa qaba jedhee ummata miskiin irraa mallaqa walchiisuun sirrii miti. Gatii kanaaf jecha sharikaa isaa ka koolaa ka qabu maalii kana keessa